Egaa artist Abbabach Ajjamaa jedhama. Ani kanan dhaladhe lixa Shawaa aanaa Dandii ganda qonnaan bulaa Diimtuu Burqaatti dhaladhe. Achitti xinnoo eegan guddadhee booda haa barattu jedhanii sababa barumsaatiin as Finfinnee Adaadaa koo biratti galee tanan baradhe. Amma 12tti achumatti xumuree saniin booda diploomaa aartii achuma asumatti fudhadhe utuman aartiirra jiru jechuudha. Kanattiin itti fufe. Karaa aartii kanattis kanan dhufe akka tasaati. Ani aartistiin ta'a jedhees yaadeen beeku. Aartistiin yaada ta'a jedhees yaaleen beeku. Garuu immoo akka tasaa aartiin ofitti na simatte egan aartii keessa galee waa hedduu hojjedheera. Beeksisoota adda addaa, diraamoota adda addaa, kan reediyoo, kan televezyiinii, kan waltajjii. Garuu kanan calqabe tiyaatiraani. Tiyaatiraanin calqabe tiyaatirri kooshiin calqabaa Aadde Bashuu jedhamti. Aadde Bashuu jedhamti. Aadde Bashuu jechuun niitittii haadha gara laafeettii kan kufe wajjin kan kuftu kan boo'e wajjin kan boossu. Gara laafeetti baay'ee hedduu nama marartuudha. Aadaa Arsii baay'een jaalladha. Kana qofa miti siinqeenis jira siinqichaan man qabanne malee kinoo'asis kunis jira. Walumaan beekamtii aadaa fi turizimiin naa kenna Shaashamanneetti sagantaa jiraachu. Kanammoo aanaa Shaashamanneetu na badhaase. Guutummaansa waliin na badhaasanii badhaasadha. Hedduun jaalladhaan uummata Shaashamanneetiif naa jiraadha. Ulfaadha. Kanatti faaya keessan uffistanii na bareechitanii bareeda.